Africa Holding Groupin manneen barnootaa keessattuu akka jalqabarratti kaastan mana barumsaa bu'uura boruu gara qarshii miliyoona 7tiin magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujii keessatti ijaarsisee xumuruu fi mootummaadhaaf akka kenne kan isin kaastanii kaampaaniin kun kaampaaniin Africa Holding Group hojiileewwan tajaajila hawaasaa kanaan wal fakkaatan yeroo hojjetu waan kaastan alatti wanti inni bu'uura godhatee tajaajiloota hawaasaa yoo jennu dhimma manneen barnootaa duwwaa miti kana ol kaampaanii keessa waan baay'ee akka karoorfate kaastanii jirtan keessattuu dhimmoota ashaaraa magariisaadhaan wal qabatan illee kun dhimmoota tajaajila hawaasaati faalama qilleensaa hir'isuu keessatti kan wantoota kanaa fi kan hin kaane wantoota biraallee dabalatee dhimmoota tajaajila hawaasaatiin wal qabatan kana yeroo hojjettan wanti addaa isin giddu galeeffattanii hojjechaa jirtan maali? Wanti addaatti giddu galeessa godhanne maalii fi biyyi kun maaf yoomeessa jedhu irraa kaan hawaasummaan isaa diddiigama wanta ta'eef yaada hawaasa walitti fidu miti kan jiru hawaasa amantaadhaan sanyiidhaan lagaan wal qoqqoodu jira bu'uurri keenya hawaasummaadha yoo ta'e kaapitaala hawaasummaa irratti xiyyeeffannoon maallaqa irratti miti jenna bu'uurri keenya erga ta'e isarratti waa ijaaruu qabna jecha gara biraatiin manni kun gaafa ijaaramu gamoon kun abbaa darbii 22ti lafa keessa maallaqa guddaatu jira otoo wanti guddaan lafa keessa jiru ta'e gamoon kun dhaabachuu hin danda'u akkuma kana bu'uurri keenya hawaasa waan ta'eef hawaasa irratti bu'uureffannee hawaasaaf waa goona yeroo jennu kaampaaniin kun kan kooti jechuu qaba oon diiramasiin jedha optimistii fi oonarshiippiidha abbummaan itti dhaga'amuu qaba kaampaaniin faallaa mootummaa dhaabachuu hin qabu kaampaaniin faallaa hawaasaa dhaabachuu hin qabu kallattii mootummaan jedhu hin hordofna waan hawaasi barbaadu hin goona waan hawaasi gochuu otoo qabuu garuu hin dandeenye ofittummaan dhala namni kana aarsaa kaffalee gochuu irratti muraasa namaatu jira nu duwwaadha jechuu hin dandeenye isa kana bu'uura godhannee hin hojjenna jennee waan yaanneef waan hawaasaati hawaasaan uumame hawaasaaf hojjeta dhalootaaf yeroo jennu dhaloota jechuun akkoo hawaasadha kanaaf bu'uurri keenya hawaasadha yeroo jennu kanarraa kaanitu jiru gama biraatiin gama dinagdeetiin yeroo kana goonu nuni kisaaraa keessa miti hin galle kana gochuu keenyaan qofa fudhatamni keenya baay'ee guddaa ta'eera baay'ee fudhatama qabna yaadi keenya bitameera aksiyoona namni bitachaa jira boriiftaan waan nuni oomishnu nurraa bitachaa hansaati waan ta'eef kana fuulduratti arguuf jirta saamunaa tokko biraand goone otoo baasne nuni abbaan fe'e saamunaa nuti dorgome Africa Holdingiin caalwa hojiidhuma amma hoinaa hojjetne jechuudha namni baay'ee jaallateera yaadicha sanyiin dhala amantaan dhala ilaalcha siyaasaan dhala namni hedduun jaallateera yaadicha jechuudha maal jennaan bu'uurri keenya hawaasa waan ta'eef yaada hawaasa waan ta'eef rakkoo biyya keenyaa xiinxallee waan kaaneef keessumaa rakkoo kaampaanii milkaa'uu dhabuu rakkoo kaampaanii uummata Oromoo maqaa Oromootiin dhaabbatu xiinxallee waan kaaneef namni baay'een hordofeera namni muraasni faallaa yoo hojjete dantaa dhuunfaarraa ka'e kaleessa diiggaa kaleessa godhurraa ka'e yoo godhe kun dinqii miti jechaadha. Mee dhimmoota kaampaaniiwwan muraasa kaasanii jirtan keessattuu kaampaanii mana waldaa aksiyoonatiin biyya Itoophiyaa keessatti dhaabbatan yeroo baay'ee rakkoodhaaf kan isaan saaxilaman Africa Holding Group fala rakkoo kanaa ta'uuf dhaabbate jennee fudhanne wal naman gaafachiisu rakkooleewwan bifa kaampaaniiwwan birooti irratti mul'atan hookittiin kaampaanii birooti irratti isin xinxaltan kaampaanii African Holding kaampaanii guddaa kana akka mudanneef wanti isin akka falaatti keessan maali? Gaafii baay'ee bareedaadha. Tokko qajeeltoo qabna nuyi principled African Holding is both principled and pragmatic jenna qajeeltoowwan 8 qaba rakkoo adda baasuu irraa qabee falaasama irraa qabee economic model irraa qabee ergama mul'ata duudhaa irraa qabee pillar strategy irraa qabee galmawwan qabee gurmaa'ina qabee biizinasiiwwan gosa 9tu jira biyya kana keessa biyya keenya keessa gosa 9 akkamittiin akka hojjennu xiinxallee kaane tartiiba qabachaa nam tokko yeroo karaarraa kaatu toora keenya miti kun jetta qajeelfama principle dha qajeeltoo qaba baay'een qajeeltoo waan hin qabneef qajeeltoo sana keessaa biraan ofittummaan ala shan jettu imma murteessaadha. Yoo ofittoo taate hin diigama kaampaanii. Ofittuu namni yeroo karaarraa kaatu eessaa fidde kana kun ofittummaadha jenna. Ofittummaan ala jechuun waan lamadha siin jedheera. Yoo xiqqaate atiif ani wal qixxeedha inni yaadu waan siif malu anaaf waan anaaf malu siif akka malu yaaduudha.
Yoo baay'ate immoo situ narra caalaa fayyadamuu qaba. Fakkeenyaaf boordiin kabajamtuu pirezidaantii boordii keenya Aadde Saaraa Hasan namni akka faayidaa addaa argatee as keessatti maanaajimentiinis boordiinis hojjetutti ilaala. Gaaf takka illee faayidaa tokko ta'u argatiin ofittummaan ala hojjechaa jirti jecha. Boordiiwwan kaanis akkasii hojjetaa jiru. Maanajimentiin ani gaggeessu akkasiin hojjetaa jiru. Keessaa boordii keessaas maanajimentii keessaas namni ofittummaadhaan waa tokko godhan kan boodheftaan uummanni argu kan saaxilamu ni jiraata jechaadha. Kanaaf ofittummaan ala yeroo hojjettu, qajeeltoodhaan yeroo hojjettu, hawaasa bu'uura godhattee yeroo hojjettu, dinagdeedhaaf yeroo hojjettu wanti uumamu hin jiru. Kaampaaniin baay'een gaafachuu dandeessa. Sooromuuf hojjeta. Harki 99. Nuuni immoo badhaadhinaaf hojjenna. Sooromuuf yeroo hojjettu nama miita. Faayidaadha dantaa dhuunfaatiif sooromuu. Nuyi garuu badhaadhina yeroo jennu badhaadhina jechuun badhaadhina qofa miti. Badhaadhinni iyyuu irraafaa ta'eetu dhaloota kan akka developed countries biyya jedhamu gochuun hin danda'ama. Sababni kanaa xiqqoo xiqqaate waa lama fudhachuu dandeessa. Dhala namaatu sitti argama dhala namaati. Dimokiraasii addunyaaf sirna gadaarraa kan kenne biyya keenya Itoophiyaadha gadaadha Oromoodha. Kunuu bu'uura guddaadha. Kanaafuu hin danda'ama badhaadhina irraafaa uumuun kan jedhu waan qabnuuf inni gara biraaf inni guddaan quraannis jedha yaada wangeelli maal jedha raa'ii yelallau hizb maran yoonaal jedha gadhiisii ta'a. Mul'atan qabdu taanaan akka barbaadde akkuma namni tokko wal borcuudhaaf barbaadu mul'ata nama hin qabne. Mul'ata qabna waan ta'eef clearly ilaalaa jirra. Waan amma waa'ee manaa sammuu keenya keessaa qabna. Sammuu tokko keessa ni jiru sammuu tokkotti dhufeetu shared vision qabna. Mul'ata qabda taanaan wajni abbaan fe'aa dhufu qormaan abbaan fe'aa dhufu mul'ata keessa galmaan ga'uudhaaf deemta maleeti waa'ee waan kaanii ilaaltu jechuudha. Kanarraa ka'ee warri arabaa kana jedhu. Saroonni numa dutu gaalonni deemsa isaanii itti fufaniiru jedha. Gaalli sareen dutte konsiidariyyuun gootu hin beektuyyuu dhageessuyyuu jechuudha. Nullee akkattiin waan hojjechuu qabnu qofa fuulduratti hojjennee rakkoowwan maalirraa ka'aniitu kan inni milkaa'uu dadhabe isa jedhu sirriitti xiinxallee waan kaaneef hin dhufuu jenna rakkoon hin dhufu jechaa hin jirru. Hin kufnuudha. Rakkoon yeroo dhufu akkamittiin bira dabarraadha. Afrikaa Holdingii waan lama amana. Hin danda'amu kan jedhu dikshinaarii irra qofa jira. Waan hin danda'amne takka iyyuu hin jiru jennee amana. Lammaffaan immoo rakkoo we challenge the challenges jenna. Rakkoodhuma challenge goona. Inni nu rakkisuuf, nu gidiruuf, nu waa gochuuf yeroo dhufu isumatti danqaa taaneetu goonaadha. Isa kana immoo akkamittiin goona jirbiitu wal gargaaree leenca'edha waan ta'eef. Tokkummaadhaan abbootiin aksiyoonaa guyyaa guyyaatti nu tumsan jiru. Qaama mootummaa keessaa qaamni mootummaan nu tumsa. Boordiin yeroo yerootti maanajimentiin qaamni adda addaa nu tumsachaadha. Kanaafiyyuu yeroo gabaabaa kana keessatti lafa hektaara 10 jechuun qarshii biliyoonotaan lakkaa'amu jechuudha. Lafti markaatoo qofti qarshii biliyoona 8 ol har'a jechuudha. Suuqiin iddoo sanatti ijaarru kaareen tokko inni xiqqaansaa birrii 320. Kaaree 40 qabne bakka biizinasii kan ta'u. Gamoon keenya abbaa darbii 5 lafa keessa 4 lafaa ol tokkoo fi darbii 4 inni kun kaaree 40 bakka biizinasiiti. Afrikaan biizines seentar kan jedhu laayisensii qabna. Isa kana keessaa 20 gurgurra. 320 kaaree 20 yoo gurgurre kaaree 20 yoo gurgurre biliyoona 6.4 gurgurrachaa. Kaampaaniin kun miliyoonara ton ta'in biliyoonara har'umaa qabe. Mana immoo 1,050 ol achitti ijaarra. Shanaffaa qabee amma 35tti. Mataa gamoo keenyarra helikooppitariin kan qubatullee jira. Kun takka maraatuudha ijaarri kun nuun jedha namni akkamittiin danda'ama jedha. Beekumsa caalaa imaajineeshiniin hin caalaa jedha beektuun. Imaajin waan ati yaaddu hin danda'ama kun. Jennee kaanirra jalqabneerra mootummaan fudhateera. Waa hunda guunnee lafa kana fudhannee hojii jalqabnee jirra jechaadha. Hin danda'ama. Mee Afrikaa Holdingii Guruupii dhaabbata guddaa akka gaanfa Afrikaatti hojjetu akka addunyaatti immoo dhaabbata dorgomaa ta'ee fi dhaabbata imeejii gaarii qabu ta'uudhaaf akka hojjechaa jiruu fi akka hojjechaa jirtan dubbii keessan keessatti kaastanii jirtanii dhaabbanni kun egaa yoo qoqqonnee ilaallee dhuka lafee fi gogaa lafee haguugee jiru yoo jenne dhaabbanni kun uummanni yookiin sabni kun yoo maqaas kaasuu baadhe sabni kun dhuka lafeeti yoo jenne yookiin kaampaaniin kun dhuka lafee yoo jenne
Sabni isaa kun lafee yoo jenne immoo Itoophiyaa fi Afrikaan kun foon yookiin haguuggii gogaadha jennee yoo fudhanne kaampaaniin dhugni lafee Afrikaa yookiin gaanfa Afrikaa yookiin akka Afrikaatti hojjechuudhaaf jiru kuni hojjechaas jiru kun lafeedhaaf yookiin biriif yoon godhe hawaasa Oromootiif dargaggoota Oromootiif akka addaatitti wanti inni aantummaadhaan hojjechaa jiruu fi gara fuulduraatti hojjechuuf karoorfates maaltu jira? Baay'ee gaarii. Hawaasni Oromoo dimokiraasii addunyaaf kenneera. Addunyaaf. Kanaaf kaampaaniin Afrikaan Holding Group gaanfa Afrikaaf miti kan hojjetu. Afrikaa xiyyeeffatee hojjeta. Afrikaa irratti xiyyeeffate jechuun addunyaa xiyyeeffate jechaadha. Kanaaf bu'uurri keenyi uummata Oromooti. Itti aansee uummata Itoophiyaati. Itti aansee uummata Afrikaati. Bu'uura kanaan hojjennaa jechaadha. Kanaaf iyyuu bu'uura kanaan yeroo hojjennu akkuma ta'etti bu'uura lafeedha jechuu dandeessa, hargansuudha jechuu dandeessa, eebuu sabaati jechuu dandeessa, waan namooti xiiqii qabudha jechuu dandeessa. Kanaaf namni nu dhagaye harki 99 kallattiidhaan yaada keenya bitee nu faana deemaa jira jechaadha. Kanaaf iyyuu kaampaanii kana bifa kanaan waan bocneef abdii ta'uunsaa Afrikaa irratti asii ka'e, Oromoo irraa ka'e, Itoophiyaa irraa ka'e, Afrikaatti ala namaaf waan ta'uu danda'u, dhalootaaf waan ta'uu danda'u tokko hojjanna jennee akkuma kaane kana milkeessaa jirra jennee amanna gama. Mee waa'ee godoo housing and real estate kaastanii jirtanii waa'een godoo housing and real estate hawaasa keessatti mul'anni inni qabatee jiru akkuma isin kaastan garii biratti raajummaadha uumaa garii biratti immoo gaaffii uuma. Mee gabaabsati waa'ee godoo housing and real estate kana waan muraasa nu kaasaa. Baay'ee gaariidha. Raajii sin uumaa gaaffii sin uuma. Yaadumatu biyyi keenya Itoophiyaan biyya yaada kolaastu biyya yaada maseensitu turte. Waggootan jaan asitti waan nu arginu nuyi ragaa baana waan ta'eef yaaduma qabannee kaan. Yaadi kun fudhatama waan qabuuf muummichi ministeera keenya yeroo hedduun dubbatu yaada mo'ataa jedhu. Yaadi keenya mo'ataadha. Yaada duwwaa qabannee lafa kana yeroo fudhannu bulchiinsi mootummaa Finfinnee yeroo lafa kana nu kennu yaadi kun yaada mo'ataa waanta ta'eef jechaadha. Yaada kana lafarra keenye gamoo lafa keessa 4 lafaa fi lafaa olitti 4 bakka biizinasii goone sanaa ol 5 hanga 35tti gamoo guguddaa 5 yeroo ijaarru raajiitti fakkaata kun abjuutti fakkaata. Maaliif jennaan sammuu namaa keessa hin danda'amu akkamittiin ta'a kan jedhu jira. Nu immoo ta'a kan jedhu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti xumurraa jennee hojii guddaa hojjechaa jirra. Waan lama duwwaa gaafanna hawaasa keenya. Nuyi teekinooloojiin kanaan saffisaan itti ijaarru adda baasnee jirra. Lammaffaa irratti kaapitaala hawaasummaa jechuun beekumsa yaada qabanii fi maallaqa xixiqqooyyuu qaban fidanii aksiyoona bitatanii qarshii biliyoona 8 hanga biliyoona 10 nu gaafata. Manni markaatoo qofti jechuudha. Lafa hektaara 9 immoo iddoo biraatii qabna. Inni sun immoo isa kana yeroo finnu gara sanatti dabarrachaa. Biliyoona 50 ol nu gaafata piroojeektii kana hojjechuun jechuudha. Hawaasi keenya walitti yeroo dhufe namni miliyoonni 20 qofti walitti dhufe tokko arfeessoo hawaasa Oromoo qofa yoo fudhatte jechuudha. Biliyoona 100 walitti fide 5,000 walitti fide. Akka biyyaatti soo fudhatte akka Itoophiyaatti namni miliyoonni 20 qarshii biliyoona 100 fiduu hin dadhabu. Kanaaf biliyoonni 100 kun hektaara tokko samarkaatoo qofa otoo hin ta'in hektaara 9 isaafillee dabalee biliyoona 50 ijaaruun hin danda'ama waanta ta'eef jirbii walitti haa dhufuu hin ijaarraa jenna. Kanaaf jennaan kaampaaniin keenya Godoo Housing and Smart Real Estate mana gosa 4 qaba. Kuusaa, Raabaa, Doorii, Gadaa jedhee moggaaseera. Kuusaan kaaree 45. Raabaan kaaree 90. Dooriin kaaree 120. Gadaan kaaree 150. Inni kun akkaataa itti kaffalamu mataa isaa kan danda'e qaba. Godoo housing and real estatein lafa mana jireenyaa yookiin ijaarsaaf illee iddoo akka fudhatee fi fudhachuu qofa osoo hin taane piroojeektii sochii akka jalqabee kan isin kaastanii piroojeektiin kun immoo sadarkaa akkamiitirra jira kan jedhu illee waan muraasa dubbii keessan keessatti kaastanii jirtanii gosoowwan mana jireenyaa illee wantoota muraasa kaastanii jirtan gosoota mana jireenyaa yookiin dhimmichi mana kanaa dhimma sirna gadaatiin wal hidhateedha waan ta'eef yeroo baay'ee hawaasa biratti wanti akka gaaffiitti ka'u kanas immoo haga tokko biriif gochuuf yaaltanii jirtanii haala gurgurtaa aksiyoona manichaa
karaaleewwan miidiyaa adda addaa beeksisaa turtanii kana olitti immoo suur-sagaleen hawaasni isinirraa dhaga'uu waan barbaaduuf haala gurgurtaa aksiyoona isaa akkaataadhuma dhaawwata gosoota mana keessaniitiin akkaataan isin hawaasaaf haala mijeessitan maal fakkaataa wanti addaa gurgurtaa riilisteetota biraatirraa immoo akka addaatitti isin haala mijeessitan maali? Gaaffii baay'ee gaariidha. Yeroo keenya akka fudhanneef malee wanta ka'uu qaba dhugun. Nuyi maal jennaa mul'anni kaampaanii Afrikaan Holding Groupii badhaadhina irraa hafaa dhaloota dhaalchisuudha. Mul'anni godoo housing and smart real estate immoo kaampaanii mataa isaa danda'edha waan ta'eef. We build modern lifestyle jenna. Haala jireenyaa modern ammayyaawaa ta'e ijaarra mana qofa miti. Iddoo sanarratti gamoo ammayyaawaa addunyaa irratti waan argitu haalli waliin jireenyaa haalli teekinooloojii kana ijaarra jennee mul'ata kana qaba jechaadha. Raafee godoo keessan kaampaanii keessaniin ijaarradha yeroo jennu abbaa aksiyoona nama ta'e malee godoo kana bitachuu hin danda'u. Nam tokko immoo mana lama bitachuu hin danda'u mana tokko caalaa. Nam tokko mana tokko suuqii tokko bitachuu danda'a. Suuqiin kaaree amma barbaade bitachuu danda'a. Kaaree 10 qabee amma 100tti. Kanaaf jalqaba aksiyoona bitata. Namni mana keessa galuu barbaadu aksiyoona 50,000 ol bitachuu qaba. Namni aksiyoona barbaadu barataan daa'imni 100 qabee amma 1,000 guututti qusachaa bitachuu danda'a. Dargaggeessi 1,000 bitachuu danda'a. Aksiyoonni tokko 1,000 wanta ta'eefi. Garuu 5,000 qabee 5,000 ol namni aksiyoona bitachuu qabachaadha. Isaa ol kan jiru qeerroof qarree fi barataatiin gadi kan jiru ol kan jiru jechuudha. 50,000 yoo aksiyoona bitate kaaree 45 irratti galmaa'uudhaaf danda'a. Kaareen 45 immoo kaareen tokko birrii 75,000 ta'ee miliyoona 3.37 jechaadha. Gateen kaaree 45. Birriin isaa erga kana ta'e ji'atti erga aksiyoona 50,000 bitatee ka'e ji'atti birrii 3,300 qusacha birrii miliyoona 3.37 kan harka 25 isaa waggaa 2 keessatti kaffaladhu jenna. 3,300 ji'a yoon kaffale ko waggaa 30-40 natti fudhataa jedha namni kun hojii keenya miti. Yoo xiqqaate 3,000 kaffali gaafa argatti 30,000 kaffali gaafa argatti 1,300 kaffali yoo amma sii ba'uu yoo amma ixaa keessa galte sii ba'uu baate carraan manni isa biraa ijaarratti dhufa waan ta'eef birriin kee waddana dhufe sumaaf hojjeta aksiyoonni kan kee waan ta'eef qusachaa deemiiti yoo dandeesse isa ammaa keessa galii yoo dadhabde immoo isa taanutti hin fudhattaa garuu namni kaffale hin dhabuu jenname. Kaaree 90 birrii 100,000 aksiyoona bitachuu qabdi. Aksiyoona Afrikaa Holdingii. Isa booda ji'a ji'aan birrii 5,500 fi isaa ol qusachaa miliyoona 6.75 bunni. Harka 25 waggaa 2 keessatti kaffalii. Inni 120 200 kaffali. Kaaree 120 taana. Aksiyoona bitadhu. Isa booda 10,000 fi isaa ol kaffala harka 25 mana kana kaffali. Kaaree 150 gadaan birrii 300 fi isaa ol hanga miliyoona 5tti nama aksiyoona bitateetu achi keessa galuu danda'a. Kana qofaa miti. Luxury apartment penthouse kan jedhu mataa gamoo irratti iddoo bishaan daakuu kan qabu waa hunda kan guuttatedha. Amma yeroo kee fudhadhuuf malee waan teekinooloojii biyya kana keessatti hin argamne illee itti daballee waan bal'aa qabachaa jira. Mataa isaa kan danda'e jira miliyoona 100 ol. Han ittiin gurgurru tokko mataa isaa irratti mana tokko 2 qabna gamoo 5. Gamoo 5 shanaffaatii qabee baa waan ta'eef jechuudha. Afuraffaati gaditti akkuma kana hektaara tokko irratti qubata shanaffaarra ka'ee gamoon 5 ta'eetu yaa'a jechaadha. Mataa isaa irratti luxury yookaan immoo penthouse kan jedhu miliyoona 100 olitti kan gurgurullee qabna jechaadha. Kanaaf kun isa kana. Aksiyoona bitata carraa manaa abbaa manaa ta'uudhaaf akka mansiin jedheen kaffala. Sadaffaan immoo bakka biizinasii Afrikaan biizinasii seentar kan jedhu kaaree 40 qabna. Kaaree 40 keessaa 20 gurgurraa 20 kaampaanii fambisna. 20 sana kaaree 10 20 30 40 jechaa bitachuu danda'a. Kaareen tokko 320tiin shallagee kaaree 10 yoo barbaade miliyoona 3.2 isa kana immoo dhibbantaa 25 jalqaba kaffaluu qaba. Biizinasiidha waan ta'eef kun. Dhibbantaa 25 erga kaffalee booda dhibbantaan 90 immoo ji'a 36 hirameetu ji'a ji'aan kaffalaa deemaa jechaadha saafe. Kanaafuu carraa 3 argata jechaadha. Abbaa aksiyoonaa ta'a, abbaa manaa ta'uu hin danda'ama, abbaa bakka biizinasii ta'uu hin danda'ama. Markaatoo keessatti keessumaa markaatoo isaa sana toon ta'in haala ammayyaawaa ta'in iddoon sun hektaara 10tu jira. Hektaara 10 riil isteetota 9 kenname. 9 keessaa nu hektaara 1 fudhanne. Hektaara 9 ta'e jechaadha. Hektaarri tokko hafe immoo karaa iddoo adda addaati kan inni ta'e. Kanaaf ammayyaa gabaan ammayyaawaan dhufuuf jira waanta ta'eef. Hundumtuu abbaa darbii 30 fi isaa ol ijaara.
iddoo sanatti carraa kan argachuu jechuun ammayyaa ta'uu qofa otoo hin ta'in sooramuu qofa otoo hin ta'in badhaadhinaafuu hin fayyada. Waan ta'eef hawaasi keenya kana beekee dhufee bitachuu qaba. Aksiyoonas bitachuu qaba. Manas bitachuu qaba. Bakka biizinasiis bitachuu qaba jenneetu amannaa jechuudha. Lafa iddoo real estate fudhatan kana ulaagaadhuma investimentii guuttaniiti moo bifa kamiin kan isin argattan? Maaliif gaaffii kana isin gaafadhee odeessiiwwan gara marsaalee miidiyaa garaagaraatiin deemamu wantoonni tokko tokko waa'ee Afrikaan Holding Groupii ilaalatiin ture akka dhuunfattetti mee Eriyaa kanarratti biriif akka goota wanti barbaadu ulaagaa seeraa guuttaniituma kan fudhattan lafa kana. Kun egaa biyya seera qabu keessa jirra. Otoo ulaagaa seeraan qabaanne eenyutu itti dhuguta. Lafa kaaree 10,000 kaaree 100 nu kenname bara. Kaaree 100 kamittiin seera ta'uun guutiin fudhatta. Kaaree 10,000 kamittiin markaatoo irraa sayyuu. Gabaa Afrikaa tokkoffaadhaaf iddoo kamittiin fudhatta. Eenyutti kenna. Yaadama. Tokkoffaan kan ittiin kana fudhanne mootummichi mootummaa keenya waanta ta'eefidha. Yaadi nu qabannee jirru yaada hawaasa kanaa yaadama walooti waanta ta'eef kan fudhanne jechaadha. Inni lammaffaan sagantaan kun sagantaa 70-30 jedhamu piroojeektii haaraa amma mootummaan baasedha. 30 mootummaan fudhata. 70 nutu fudhata. Mootummaan lafa dhiyeessa waan biraa kana dhiyeessa gahee hojii qabna. Kana akkamittiin bula yoo jette boordii nama 7tu jira. Boordiin 2 mootummaa Finfinnee keessaati. Boordiin 5 nu keessaati. 4 boordii Afrikaa Holdingii keessaati. 1 maaneejmentii keenya keessaati. Walitti qabduun boordii pirezidaantii boordii Afrikaan Holding Group Aadde Saaraa Hasan Adami. Akkamitti sochoostama kana? Har'a dhufaniitu madaalaa oolan isin jechaadha. Bulchiinsi magaalaa Finfinneef korporeeshiniin ijaarsa manneen Finfinnee har'a supervisionii godhan. Guyyaa guyyaatti gabaasa dhiyaata. Guyyaa guyyaatti. Otoo namoota akka keenyaa dhiisiti hattuu dhumti lafa hattee gurguruudhaaf uummata saamuudhaaf barbaadde gurmooftee tos keessa galtee hin dandeessu. Maaliifi kaampaanii addatti kan mana kanaa immoo qofaatti seerri qofaatti tumamee jirudha. Boordiin namni 2 mootummaa Finfinnee keessa namni 5 nu keessa boordii 7 qaba. 7 piroojeektiin hin gamagamamu. 7 boordiitu madaala. Gaafa ji'a sadarkaatu ba'a. Haala kanaan nuni si'a 3 madaalamnee haga yoonaa saffisa barbaachisuu fi qulqullina barbaachisuun hojii hojjechuudhaan tokkoffaa baanera si'a 3. Si'a 3 madaalame jechuudha. Ammaan booda kan jiru salphaadhas ulfaataadhas. Maaf salphata? Jirbiyyuu wal gargaaree salphata. Maaf ulfaata? Maallaqa waan ta'eef miliyoona ta'e biliyoona ta'a. Yoo xiqqaate lafa keessaa ba'uuf qofa biliyoona 1.3 ol nu gaafata. Isa kana hawaasni dhufee hin hojjetu yoo ta'e ulfaatachaadha. Nu egaa sheerii gurguruu qofa otoo hin ta'in tooftaa adda addaattiin maallaqa argannu doolaara argannu waa hedduu hojjechaa jirra. Daaspooraa wajjiniin, jooyint veenchar namoota biyya alaa wajjiniin, baankiirraa waan adda addaa gochaa jirra jechaadha. Garuu yeroo keenya faana deemuuf jecha dhaabbanni tokko dambii mataa isaa danda'e qaba. Barreeffama hundeeffamaa qaba. Keessattuu waldaan aksiyoonaa seera mataa isaa danda'ee labsii karaa biiroo daldalaatiin ba'e ni qabaata. San keessatti caasaaleewwan hojii mana tokko ni qabaata. Keessattuu gargaafii kiyyatti yoo dhufu dhimmoota faayinaansiitiin wal qabatanii. Dhaabbanni tokko seera faayinaansii isaa eegeti sochii faayinaansii kan godhu hojii hojjetu keessatti akkaataan sochii faayinaansii keessanii seera faayinaansiitiin eeggatee socho'amu. Akkuma karaaleewwan marsaaleewwan miidiyaa irra deeman dubbileewwan tokko waan dhageef isin gaafadhe yookiin namoota dhuunfatiin kan inni socho'aa jiru baajanni kaampaanii keessanii. Kaampaanicha kan gaggeessu anadha. Ani maanaajara miti CEOdha. CEO jechuun hin murteessaa mul'ata nama qabu jechuudha. CEO namni hunda ta'uu hin danda'u. Maanaajara ta'uu dandeessaa CEO ta'uu hin dandeessu. CEO is a leader. Boordiin kana gaggeessus liidarootadha. Maanaajaroota miti. Warra mul'ata qabani. Warra mul'ata waloo qabnudha. Seera biyyaa kaampaanii aksiyoonadha kun. Fakkeenyaaf warra oduu odeessaniif kana biraan naa gahe. Kun gaafuma jalqaba dhaabbannu bulchiinsa faayinaansii qabna.
amma immoo piroojeektiin keenya gaafa bal'achaa deemu irra deebi'ee barana hojjetamee isa duraan qabnu irra deebi'ee hojjetamee kan taa'edha jechaadha. Kana qofaa miti. Nuyi kan qabnu strategic plan tarsiimoo qabna ittiin gaggeeffamnu qabna jechaadha. Bulchiinsa organizational structure bulchiinsa humna namaa qabna. Tarsiimoo istiraatejii adda addaa qabna jechaadha. Seera biyyaan yoon socho'an hin ta'u. Odiitii gaafa jalqabaa gooneerra waggaa jalqabaa waggaa lammaffaa odiitii gochisiisneerra qaama alaan barana odiitii gochisiisneerra. Odiitiin isa kamtu godha? Odiitiin mootummaa godheera jechaadha. Odiitiin kaampaanii aksiyoonotaa kan godhamu yaa'iin yeroo ga'u odiitiin ta'ee ka'ee yaa'iidhaaf dhiyaata. Gaafa yaa'iin keenya ga'u odiitiin sadaffaan yaa'iin sadaffaan gaafa ga'u odiitiin sadaffaa dhiyaata jechaadha. Yeroo ammaa mootummaan federaalaa odiit godhee sagantaa mataa isaatiin jechuudha. Bu'aa odiitii nuu ibsee cimina qabnu nutti himee hanqina qabnu akka sirreeffannu godhee deemaa jirraa jechaadha. Kun sagantaa mataa isaa danda'een jechaadha. Kanaafiyyuu naanna'ee biyya tokko kan bushu nama tokko. Mitiire? Kaampaanii tokko kan bushus nama tokko. Muummichi ministeeraa biyya keenya bulchu. Paarlaamaan immoo qajeeltuu aangoo isaaniif kennameen qajeeltuu qajeelchu. Mana kana kan bulchu anadha. Kan qajeeltuu naa kennu immoo paarlaamaan koo boordii jira. Boordii uummanni ifatti filateetu jira jechaadha. Akkaataa kanaan deema jechaadha. Diirama siin jedheera. Lataqammaachi samaa qirbi na'u. Nama taa'ee ilaaluuf daakuun boqqolloo dimbilaala. Addunyaa kanarratti wanti salphaan nama qeequuf nama gorsuun salphaadha. Hayyee yeroo keenya xumurree jirra. Daqiiqaa 3 qofaan isiniif kenna. Gaafiileewwan keessattuu dhimmoota icciitii kaampaanichaatiin wal qabata waan muraasa isin gaafadheef na of kolchaadha. Hawaasaaf ifa ta'uu waan barbaadeef gara dhumaa irratti kaampaaniin kun akka odeeffamaa jiruu fi marsaaleewwan miidiyaa irratti argetti maaliif waa'ee marsaalee miidiyaa kaasaa miidiyaan biyya takka keessatti mootummaa arfaffaadha jetteeti addunyaan kan amantu miidiyaaleewwan biyya kana keessa jiran irra jireessi miidiyaa biyya kana ijaaran osoo hin taane miidiyaa biyya kana diigaa oolanii fi dhimmoota diigumsa adda addaa labsaa oolanii miidiyaaleewwan odeeffannoowwan akkanaa baasan kanaanis wal qabachuu danda'a dhugaa irrattis hundaa'uu danda'a dhugaa isaa immoo waan isin kaastan kanarraa uummanni akka hubatu gamanumaaniin dhaama Africa Holding Group hoggaa ja'a oli erga hundaa'e kan jedhuuf deebii dubbii keessan keessatti hoggaa 2 walakkaa erga hundaa'e akka ta'e kaastaniiti kan isin jirtanii waggoota lamaan kana keessatti immoo kaampaaniin kun wantoota lafarratti mul'atan waan hedduudha hojjetaa kan jiranii kaampaanii hojii irra jiru immoo dhimmoonni negatiivummaas poozitiivummaanis ka'uun waanuma maluudha maaliif jedhamuun hin danda'amu so akka waliigalaatitti hawaasaafis ta'e yaadas yoo qabaattan dhaamsas yoo qabaattan daqiiqaa 2 carraan isiniif kenna. Baay'ee gaariidha. Akkuma itti biyya keenya namallee dhiigallee kan dhangalaasaa jiru kan wal ficciisaa jirullee keessumaa sooshaal miidiyaadha. Naareeshin jedhu muummichi ministeera keenya naareeshinii gadhee yookaan immoo jechama gadhee dudubbii gadheetu darbaa dhufeera. Inni sun immoo har'a baay'ee haala saffisaan deemaa jira. Keessumaa miidiyaan hawaasaa jechuudha. Miidiyaan ogummaa mataasaa qaba. Ijuma miidiyaa chaanalii isaa argatteef waan barbaadde haasa'uu hin dandeessu. Ogummaa dhabuurraa fedhiin nama wal nyaachisuurraa kan ka'e dhiisiti kaampaanii diiguun waan salphaadha. Kaampaanii diiguu otoo hin ta'in diiguu qofa otoo hin ta'in namayyuu wal ajjeesaa jira. Namni baay'ee nama wal ajjeesu kan wal qalu kan wal gubu miidiyaa hawaasaatiin jechuudha kaampaanii kana dhiisii jechuudha. Kanaaf kun kan baramedha. Nuyi kana waan beeknuuf miidiyaa feesbuukii miidiyaa hawaasaa hunda mataa keenyaa qabna. Akka carraa ta'ee namoonni miidiyaa hawaasaa kanarratti ramadamanii hojjetan ofii isaaniiyyuu warra rakkoo uuman ta'anii argaman. Yakka guddaa warra hojjetan ta'anii argaman jechuudha. Seeraan waan itti deemnu qabna. Inni lammaffaan miidiyaa mataa keenyaa waa'ee dinagdee fi interpreneurship qofaa kan haasa'u African Holding African Economic TV kan jedhu mataa keenyaa qabaanna jennee hojjetaa jirra jechuudha. Kanaaf miidiyaa hawaasaa irratti wanti haasa'amu achumarraa miidiyaa hawaasaa sanarraa yeroo laaltu ofiidhuma isaa wal ajjeesaa deema. Jechuma achirraa yeroo fuutu har'a waan dubbate boor isa kana balleessa
gam tokkoon mootummaa akka mootummaa ta'etti mootummaa bakka bu'ee haasa'uu barbaada. Gam tokkoon qaama gara biraa gaara jiru ta'ee haasa'uu barbaada. Gama gara biraan si ajjeesnaa siin jedha. Uummataaf hin quuqama taanaan nama ajjeesee danda'a. Kun kijiba oduudha jechaadha. Tokkoyyuu waan isaan odeessan keessaa tokkoyyuu dhugaa kan hin taane otuma dogoggorruu jiraate immoo nuyi rabbi miti yoo dogoggorreeyyuu akkuma silsiin jedhe optimisti taane waan qajeeltoodhaan wal utubnee deemu malee wal diiguun salphaadha bara. Nuyi amma kana ijaaruudhaaf gatiin nu kaffalu sa'aatii 24 yaadna hojjennu ijaaruuf. Diiguu garuu har'a nam tokko diigu ana mitiiti. Ana gaggeessaa yeroo miti. Namni tokko otoo karaa ittiin diiguu argate diiguu hin danda'amu. Diiguudhaaf ooka'e jechuudha. Garuu hin danda'amu kaampaanii kana diiguun. Akka ittiin ijaarameef bu'uurri isaa bu'uura diigamu irratti hin dhaabbanne waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf ani kanan gorsuu warra miidiyaa hawaasaa irratti labsii labsan warra akka keessaniitii warri biyya wal nyaachisu dhiisaa isin hin baasu koottaa immoo ilaalaa gara qalbiitti deebi'aa hawaasni isin taazzabaa jira jarri kun maraatuudha moo isiniin jechaa jira akka ija birqiitti ilaalla keessumaa uummanni Oromoo akka birqiitti ilaalla kaampaanii kana jedhee uummanni bakkeedhaa dhufee dhufu jira amma hawaasni asuma nu keessa maallaqa uummataa eenyuyyuu harkaan fuudhuu hin danda'u baankiitti galaa siliippii baankii qabatee dhufee nagahee kutatee deema isa booda sartifikeeta isaa fudhatee deema abbaan fe'iyyuu jechuudha sartifikeetii keenya kana baankiitti galcha dhufee nagahee kutataa nagahee sana qabatee sartifikeeta kana footoo isaa asirra taa'a meeqaan akka bitate kana irratti godhamee yeroo suma fudhatee deema. Sheer kaampaaniin waggaa 3, 4, 5, 6 booda kenna sartifikeetii nu yeroo suma kenna iftoominni keenya kanaati jechaadha. Inni kun ta'ee otoo jiru akkaawuntii dhuunfaa isaarratti kan galfate jira. Godina Arsiidhaa sheekonni koreewwan keenya yaa'anii dhufan hin gadda. Sobadhaa jennaan ragaa fidannaa ragaa fidanii nuu kennanii jechaadha. Dhuunfaa isaarratti kan galfate jechaadha. Nama kanatu as keessa taa'ee nagaa fakkaate waan biraa gochuudhaaf amma yeroo adda addaa maal kan godhamu nama doorsisanii abalusi ajjeesuufidha jedhanii maallaqa fudhachuun illee ga'eeraan anarrama. Waan akkasii ta'uu fedha kootu dhaqiitii walii galtee uumi kan jedhame jira. Waan si kofalchiisudha. Dhimmoonni akkasii namuma kana godhutu maallaqa uummataa akkaawuntii isaarratti galfatee nyaatee jira. Akka boordiittis maanejimentiittis namoota akkana godhan manuma kanaa burqee waanta ta'eef tarkaanfii kan irratti fudhanne yakka guddaa kan qaban seeraan illee kan gaafannu jirachaadha. Seeraan kan gaafannu nuyi walii machuu barbaanneetu miti. Kaampaaniin uummataa seeraan bula waanta ta'eef seeraan deemuu qaba waanta ta'eef seeratti namoonni dhiyeessinu seerri isaan baasennaan isaan baasa seerri isaan adabee jennaan adabama akka seera biyyaatti deemamaa jechaadha. Kanaafiyyuu jaranaa koottaa dhiisaa qalbiitti deebi'aa maqaan baasinaa kaampaanii uummataa isin immoo uummata bakka buutu hin dandeessanii kaampaaniin kun iddoo biraafaatti makamuu qaba kan jedhe jira. Kun diiggaadha. Abbaa aksiyoonaati malee kan murteessuu danda'u kan abbaan fe'e murteessuu hin danda'u. Abbaa aksiyoonaa. Abbaan aksiyoonaa yaa isaatii boordii filata. Boordiin immoo gaggeessaa olaanaa na filata. Ani immoo maanejimentii koo filadha. Seera irraa yeroo maqu seeraan tarkaanfiin itti fudhatamaa deemaa jechaadha. Ammaan booda ushururuun wal sossobbiin jiraachuu hin danda'u. Kaampaanii uummataa nututti dhiigaa jira. Uummatatti dhiigee dhaabbate maallaqa isaatiin qabsoo isaatiin mootummaa keenyatu mootummaa badhaadhinaa keenyatu nu eeyyame seera biyyaan hoogganamnaa ammaan booda seeraaf seeraan kan deemnu ta'a jechaadha. Isa kana yeroo gabaabaa keessatti waan argitan ta'a jechaadha. Hayyee obbo Daree asumarratti yoo golamne yeroo keenya waliin deemuudhaaf gaarii natti fakkaata. Yeroo keessan irraa fudhattanii yaada bal'aa keessattuu dhimmoota hawaasa keessatti burjaajii uuman irratti bifa iftoomina qabuun hawaasaaf ifa gochuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna maqaa miidiyaa keenyatiin. Ulfaadhaa isinis warra jirraa miidiyaa yeroo keessan nu kennitanii dhufuu keessaniif galata argadhaa. Kaampaaniin kun kaampaanii dhalootaati. Dhaloota jechuun isinidha. Qeerroof qarreedha. Kaampaaniin kun kan keessanii akka qarooja keessaniitti isinis eeggattu jennee amanna. Ulfaadhaa galatooma. Hayyee ulfaadhaa.
Hayyee kabajamtoota hordoftoota Jirraa Miidiyaa Neetwoork egaa qophii keenya har'a gara dhaabbata Afrikaa Holding Group imaluudhaan hojii gaggeessaa olaanaa fi abbaa yaada dhaabbatichaa obbo Dajjee waliin taasisaa turre asumarratti kan goolabnu ta'a qopheessuun si waliin turtii kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaati ogeessi kaameraatiif teeknishaal Boggaala Haabtaamuutii fi Daawit Tashoomaan waliin turtii godhanii haga dhumaatti waan nu faana taataniif horaa bulaa deebana.